gargar naannoo Saarbeetiin ture. Naannoo Saarbeetiin Hacaaluun boqotee dhageenyee gaafa kan booda eessatti jirannaan gara hospitaala Paawuloos deemne. Gaafa hospitaala Paawuloos qaamni mootummaa achitti nu achi jiru kan achi jiru qeeroodha kan birmate artistoota muraasa. Akkuma xiqqoo booda artistoonni akka Jaamboo fa'aan amma halkanitti achi ture. Kaanii miti reeffa Hacaaluu qorannoo isaatillee seeraan gaggeessanii nutti kennuu hin dandeenye. Ganama mootummaa gana bariitira siifin gabaabsaa gara bariitira naannoo sa'aatii 11 saatiin reeffa isaatillee namni duubisu dhabee maatiin bo'aa ture. Namootni achi jiru haala mijeessanii saatiin illee bitame. Qaamni kamiyyuu hin turre jechuun hin danda'amu. Keessattuu qaamni mootummaa irraa bakka bu'ee naannoo sanitti argame tokko illee hin jiru. Miidhaadhaan bahee ibsa kennuu malee waan naannoo sanitti ta'aa ture namni qaamni talchikitti illee kennu hin jiru. Qeerroo ture, artistoota Oromooti ture, maatiiwwan kun qeerroowwan lafa fagootti deemaa turan sanatu ture. Isaan booda ganama isaa naannuma sa'aatii akkuma yoo bara ijoolleen Hacaaluu kan ajjeese naftanyaadhaa keessumattuu yommuu Hacaaluu kan ajjeese sirna biyya kanaati. Sirni biyya kanaa immoo bara guutuuta Oromoo nyaachaa jirte waan jedhaniif jecha falmii isaanii qabataa gara siyaasatti birbirsa boorootti yoo deemnu reeffa Hacaaluu bira mootummaan hin jirre eegdota maasaraa mootummaatiin gala siidaa malee liqsaan eegsisaa ture. Namoonni achitti deemnee qeeroo garasi deemnee dhukaasallee baranii qeeroon lama oggusuma rukutamanii qeeroo lamaa sanillee fuudhanii deemanii achuma Paawuloos galchanii. Isaan booda qaamni reeffa Hacaaluulleen gadi baasu hin jiru. Ijoolleen qeeroon nu baasaadhanii jechaa turanii kana keessa namni maqaa dha'uu isaan barbaanne tokko ani rakkoon qabu waan hunda siyaasii hin danda'anii reeffa kan ittiin baatame isaanii kan ittiin baatamellee fidee dhufe fuunee deemaa turre. Naannoo finaansii dhugaasee reeffa isaa fuunee deemaa turre mootummaan irraa Hacaaluu akka siyaasatti fayyadamu kun erganii deebi'uudhaan naannoo finaansiitti reeffa isaati irrattillee wannoon darbatamaa ture jechuun ni dandeenya. Ciis boombiin darbatamaa ture qeerroo irraa ari'anii amma namni sadi reeffa Hacaaluu biratti gahutti hafe. Isaan booda kanaan booda Jawaar faantu dhufanii akkuma nama kamiititti Jawaar waan sana hogganuuf osoo hin ta'in Jawaar Bakkalaan Hamzaa Booranaa fi kanneen biroo akkuma Oromoo kamiititti gaggeessa isaa eenyuudhaan gaggeeffamu gaggeessa isaa qaamni mootummaa tokko illee hin jiru. Qaamni ana Hacaaluu awwaalcha isaa irraa wanne tokko illee hin jiru. Jawaar wafaa duuba deemnee naannoo Ashawaa Meedas irraan naannoofnee ofumaa bol deebisaa jedhame immoo koyee seeraan dhaabnee gaggeessina waan jedhamu akka ta'e edaa isaan mootummaan naannoo Oromiyaa maatii isaa maatii Hacaaluu hundeessaa achuma naannoo Soosaalii jedhutti garee wayiitiin qabsiisee dhaabeera. Sin ol deebisaa nuun jedhan. Gaafa ol deebisaa jiran Jawaar kophaa keenya reeffa kana geessinee deemnu jedhee naannoo Ashawaa Meedaa poolisii qaama Ashawaa Meedaa jedhamutti achitti guranii reeffa dhaabanii wajjabaadhanii poolisoota Oromiyaa gaafatan. Reeffa Hacaaluu najjabnuu sinutti fuudhaa deemaa jedhameen daqiiqaa 30 dhaabbatame. Isaan booda artistoonnis jedhanii maatiidha duubatti hafameen taargeetti siyaasaa keessa gaggeeffatamuu barbaadamee jiran natti fakkaata. Isaan booda giddu galeessa dhalli gaafa giddu galeessa makiina isaa eenyummaan beeku makiinaan dhufee jechuun nuti dhufee nu fuudhe jira. Mootummaatu waamee jedhamaa ture. Mootummaatu waamee jedhamaa ture. Taakkalee faantu achitti sineegaa jira. Shimallis faantu achitti sineegaa jira. Jedhamee karrii ol deebi. Garuu tanaan booda makiinaan tokko dhufee naannoo Shawaa Meedaatti immoo poolisii Oromiyaa reeffa kana ajjabaa tokko finnee nu galcha jennaan nu ajjabuu hin dandeenyu ajajni nutti kennamne jedhanii didan. Isaan booda gaardootumti obbo Jawaarii fi eeganiiruma qeerroonis eegaa gafaa fi raakoo tannaan uummata miilan deemu bira surumaayyuu kunnee ol baanee raawwannee gara galma giddugaleessaa dhabne. Ansi ajaa'ibu keessaa galma giddugaleessaa balbala sadii qaba. Balballi tokko firoontii irra qaba. Balballi sadii firoontii irra jiru kun biyya seennama. Balballi karaa achaan duubarraan jiru immoo daandii hojjetamaa jira waan ta'eef cufaadha. Amma daandii kamiin galamaa daandii karaa waajjira piippii galu kanaatu jira. Makiinaan dhufee akka makiinaan tokkichi mootummaa irraa ergamu maali akka ta'e fuuldura kan agarsiisaa deemu jira. Inni dhufee raawwatee ol galche. Inni ol galee gaafa inni ol galee raawwatu Jawaar gadhoowuudhaan naan Jawaaroo barbaadan sakattaa yoo barbaadan immoo walloodhaa reeffa Hacaaluu baannee irra ijoolleen naan seenaa bakka balballi durumaa banamaadha. Keessumatti wanni nama saalfachiisu. Ajjeefamuu Hacaaluu dhiisanii poolisiin komishinii mootummaa naannoo Oromiyaa baate baay'ee kan nama saalfatu. Gaafa karra galan poolisiin miseensa ajjeesanii humnaan seenanii no namni humnaan seenillee hin jiru baay'ee. Balballi banaa ture
waamamanii turanii gara waajjira PPDC miti kan deemame karra isaatti waajjira galma giddu galeessaa karri seenu karaa saniin waan tureef karaa kaan cuccufamaa waan ta'eef karaa saniin seennamee sun immoo banaa ture. Poolisiinis banaa ture. Sirumaayuu makiinaa piikaappii wayii yeroo seenu balbala caafiidhaan tuqee balballi suni umaas hin taane balbala kan anatu harka kiyyaan deebise baay'ee. Anatu ol galcheeyyu erga ol gallee booda wani nu eeggatu waan biraati. Qaamni poolisii bakka jiru hundumtuu dhaqee hidhannoo isaanii fudhatanii akka buutaa qabatan godhan. Kana booda keessumattuyyuu ajajaan poolisii giddu galeessaa inspektar Nusur namni jedhamu nama dhalataa gara Jimmaa kana na fakkaata. Namtichi kun shirawwan naannoo san keessatti xaxamaa ture isa hoogganaa ture. Isaan booda jaarol seenee reeffa fidee dhufee reeffa takkan nummatu waliin seenee warri dhalattoonni hamboo kan akka Galaanaa Gaarumsaa fa'aa kan akka Aatilee Weellisaa Kumaa Hirkoo fa'aantu seenanii obbo Jaamboonis seenee hundi isaaniiyyuu bakka jiranitti namoonni dhalattoota keessumattuu dhalattoonni hamboo ta'an hedduun isaanii namni maqaa dha'uun barbaanne baay'ee jira. Garee san keessa namni hin jirre ingiduu qofa. Ingiduun haadha manaa wajjin duubatti hafeeraadhaan. Shimallis kan jedhamus hin dhufne isaan booda kan nu eeggate maal inni poolisiin Oromiyaa naannoo naannessee meeshaa ofii qabatanii gargaaranii isnaayipariin gamoo gubbaa irratti hidhamee isaan kana hundumaa akka walgahii dhufu walgahii taakkaleen dhufaa Shimallis hin dhufa jedhamu sanii fi taakkaleen dhufee akka kanaa laaluu godhame Shimallis immoo garii maatii kana qabatee akka reetti hatametti waan san dhaqanii jawaarota dhaabbataa jiru makalaakaa seenuu jalqabee makalaakaa kaanni dirree waraanaa fakkaata warra Shaabiyaa naannoo Shaabiyaa san bara Shaabiyaa san keessa warra akkasitti dirree gara Shaabiyaa deeman san dirqama waan malee giddu galeessa waan fakkaatu miti. Kanaaf oduma kanaan ta'ee jiru namni inspektarri Suruur jedhamu kun jawaaritti fuudhee bilbila kenna. Maaliif yennaaniin namni si barbaadaadhaan maal inni wanni barbaaddanee deen achumarraan fuudhee gurratti qabate namtichi sun waan jedhuun hin beekon wannaan taarraqanyi nama jedhamu kun achumarraan jawaar maal jedheen taarraqanyi nyaa kooree linkabirna hunji indamaan nyaa ta'u amaariffaan dubbate indamaan nyaa ta'u linkabirna hunji reesa alkalakkalku beekaa machee kalakkalku nuun naa ta'u ho'een achi bilbilatti kennee raawwate ani homan reefas din dhoowwee akkuma nama kamitti bingbijeessina giddu galeessatti koottaa jedhamee wanti ni reserve taakkaleen daqiiqaa 30 daqiiqaa 5 taatu ol seenee ajjaarri isaatiif inni bichaan dhufee ol seenee jawaar nagaa gaafatee reeffa caaluu eessa jiratee reeffa caaluu seenee jawaar wajjin ol seenanii Shimallis ganaa dhufanii jawaaree dalakkaa qabachuuf jedhanii itti marsaa turan. Kanaan booda wanti ta'e maal inni makalaakaan iddoo qabateera bakka fatinoon Oromiyaa qabate san immoo makalaakaa keessa buusanii namaa fi jawaar adda baasuu qabanii konkolaataa jawaaritti marsuu qabanii reeffa makalaakaatu jeneraali tokko maqaa isaan beeku dheeraa diimaa wayiiti inni dhufee ajjaabota isaa wajjiniin reeffa fuudhanii deeman. Reeffa Hacaaluu akkuma fuudhanii deemaniin booda reeffa Hacaaluu eessa jiraadhaan gara tokkoon jawaaritti marsaadhaan reeffa Hacaaluu artisti Jaamboo Jooteeffaan sun beekanii deemaa fi ijoolleen qeeroodhaniin namni seeneyyuu hin jiru ijoollee aratti dhoowwaniiru. Isaan booda Galaana Gaarumsaatis gaduma jedhee bahee hoggaa jawaaritti marsamu Galaana biyya isaatiin argaa ture. Jaamboo Jootee harka isaatiin argaa ture. Biraanuu hirkoo dirriba kumaa hirkoo ija isaatiin ilaalaa ture. Namoonni kun waluma ilaalaniis yeroo makalaakaan kan hundatti marsu kana turre naannuma san dhaabbachaa turre. Isaan booda maal jedhu akka nu harkaan baanii immoo aanaa hiriyaan kiyya namni sadi ta'anii dhaabbanneerra naannuma kana keessa seennee turma. Poolisiin Oromiyaa nama waan ta'eef achi ofirraa fi qabuudhame waan si ajaa'ibu seera siyaasaa qabaachuun isaa inni keessattuu inni poolisii naannoo Oromiyaa kennee hoggaa seenan nama ajjeesanii seenan kan jedhe soba. Wanni na tilmaame maal inni ni duubarratti achi finneerraa makalaakaa guutuutti itti naanneera. Jawaar Surmaayyuu ijoollee isaatiin dhukaasa akka ittiin bareedaa isaanii turre nu bira turre amma dhumaatitti waan ta'e. Makalaakaan isnaapparii fi matarayyeesni fuudhee isaan fuulduratti akkasitti dhaabbate beekii isaanii irratti Jawaar Baqqalaa fi Amzaan immoo konkolaataa seenanii taa'anii jiranii konkolaataa isaanii irratti gommaa irratti qabanii ijoollee gaarii tanumaan dubbatinaa waan isaan godhan laalladhee Jawaar callisuma jedhee nu seeraa olii miti jedhee isaan booda wanni jiru laalaa jedhee
ijo ani fi mucaan maqaan isaa dha'uun barbaanne gara naan laaluu eegalle isaan booda maal jedha jaan isaa akka nu harkaan baane mataa irratti dhodhoofnet asumatti findaa fi gara takkitii socho'eedhaan nuti gargarree dhaabbanne irra bakka gara tarra seensa kaaffee isaanii irra kaaffee qaba bakka giddu galeessaa kun. Isaan booda maaltu dhalate poolisiin Oromiyaa kan jawaar humnaan galchuu miti poolisiin Oromiyaa jawaar hin qabamuu hin qabudhanii fincilaa turan. Jawaar qabuudhaaf poolisii Oromiyaa irraa waan dhabaniif makkalaakaan ooraanii afurii dhufe hiikaatti lamaan dhufe. Humna dabalataa jedhamee poolisiin Oromiyaa akka hiikkatudha misoomaa jiru. Waan si ajaa'ibu waan an tilmaamu keessaa nu duubarra jirra waggaa dhufaansi dhoka'e sun shangarii jawaarraa dhoka'e doon ta'e makkalaakaa poolisii Oromiyaa dhaye. Poolisiin kun sababni dhabameef immoo dabarsineen kennin waan jedheef qofa. Dabarsineen kennin jennaan dhukaanni sun dhufee isaan booda akkasumas duubarraan gadi baane qaamni dalinnati makiinaa Viktooriyaa Turmaayyuu fiignee jalaa baane isaan booda ammoo natitti fuuldura illee hin baane. Isaan booda keessumattuu qaamni hoogganaa humna addaa poolisii Oromiyaa tokko hin jedhu. Poolisii siyaasa irraa bilisa ta'e qaamni dhaabneeru dhugumatti yoo uummataaf dhaabbatan ta'e balbala cabsanii galan waajjira piippitti walgahiirra jiranii waajjira piippitti akka godhan kan jedhan durumasaa jawaar qabuu barbaadan waan ta'eef. Jawaar qabuu barbaadan waan ta'eef diraamaa ittiin kiyyoo qabatanii baay'ee jara kana wajjin akka barbaaduun nama loona fe'attuu loona ta'e wajjin loona fi barbaaduu jechuudha. Isaan booda maaltu uumamaa ture? Taateen isaan booda ta'aa ture. Keessumattuu taateen isaan booda ta'aa ture jawaaritti qabameen booda bareedu isaa dheekkamsa kaa irratti maaltu raawwatamaa ture keessattuu amma fakkeenyaaf har'aaf kaleessa naannoo Adaaman ture har'afaa maarratti wanni naannoo Adaamaa ture keessumattuyyuu namoota duraanii namoota Shawaa fi namoota Tulamaatiif Wallagga shanidhaan yadda fudhatiisu amma immoo jawaarii wal qabsiisanii warra Arsiitiif warra Shawaa jedhanii uummata wal fichisiisuudhaaf uummanni ganda gandaan akka gandatti galu waan kana hojjechaa jiran. Waan si ajaa'ibu shira siyaasaa qabaachuu keessaa tokko immoo Komishinii Poolisii Oromiyaa qofa osoo hin ta'in mootummaan naannoo Oromiyaa inni ganama san kenne kan homaayyuu siyaasaaf taargeettii siyaasatiin deemamedha. Amma ammaatitti amma koree Hacaaluu Siidaa jedhamee dhaabbate kanatti simsuu barbaada baay'ee. Shira ta'uusaa maalinni poolisiin Oromiyaa sana ibsa kennee mootummaan naannoo Oromiyaa immoo qaamni akka kana raawwate qaama hidhatee deemudha jedhe. Qaamni hidhatee deemu akkamitti poolisiin federaalatu ibsa yeroo kennu qaama kana addan baasnee kanaa qorachaa jira jedhe. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo ibsa yeroo kennu qaamni kana ajjeese Hacaaluu ajjeese hin beeknaa shaneedha jedhe. Ragaa maalitiin? Kun maaliif barbaadamee duraan shanee jechuun Wallagga jechuudha. Jedhanii hamboo Niiyoorkiin goona warreedhaan. Kaleessa Oromoo adda qooduudhaaf ani Wallaggan deemu Wallaggoon ajjeese Jimma ka'a. Wallaggi ajjeese Shawaa ka'a qaamni jedhe. Gaafa shanii Wallagga keessa socho'u jedhu kaleessa maqaa abaa'ootiin biyya diraa turanii har'a immoo shanii Wallagga keessa socho'u shanii jechuun akka Wallaggatti kennan. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa gadi ba'ee shanii ajjeese jechuun dura siyaasa hojjechaa turerra uummanni giddugalli Tuulamaa kunii fi uummanni Maccaa uummanni Wallaggaa kun akka wal lolaniidhaaf. Oromoodhaaf immoo siyaasni galeera. Isaan siyaasa kaleessa abbaa isaanii irraa baran siyaasa diqaalaa irraa diqaalanii hubatanii irra uummanni Oromoo qabsoo meeqa kaffalee dhufeen irra san hojjechuu barbaadu. Sanaan booda maal ta'e? Mootummaan naannoo Oromiyaa shanii ajjeese. Duubarraan baheen immoo shaneeni TPLF'n ergamteetidha. TPLF'n immoo abbaa isaaniiti malee abbaa Oromooti miti. Keessumattuyyuu abbaa abaa'ooti miti. TPLF'n abbaa isaaniiti. TPLF'n abaa'oo ajajuu hin danda'u. Isaan boccee uumte waan ta'eef isaan ajajuu dandeessu. Kanaaf shirri amma ammaatitti ta'u. Fakkeenya tokkotti kaasa. Shirri amma ammaatitti Hacaaluun ergaa awwaallameelleen amma onaa ta'aa jiru. Uummata Oromoo kan adda qoodudha. Siidaa Hacaaluu Finfinneetti ijaarratanii har'a wanni isaan godhan koreen isaan walitti qabanii teechisan Hacaaluun ilma hambootti dhalatu malee Hacaaluun hamboo bichaa miti. Hacaaluun handhuura isaa hamboottaan dhuudhame malee
Haacaaluun qabeenya Oromoo maraati. Wanni ta'aa jiru maaliin kaleessa shanee tajjeesedhamee ilaallabame ufuma. Jawaariif immooyyuu uummata tuulamaa waa keessumattuu tuulamni gara Baalee Sharsii jiru Harargee jiru kan ammoo uummata walitti naquudhaaf ishee hojjechaa jiran amma. Akka Oromoodhaan maxxeechaa jiran uummanni akka irratti bahee hiriira gochaa jiran jabboota naannoo sanitti raawwate Jawaarii wal qabsiisanii hojjechuu barbaadu. Uummata Wallaggaa shanee hojii wal qabsiisanii uummata giddu galeessa irraa cituu barbaadu. Uummata Arsii Baaleen wanna siyaasa Oromoo keessa jira addaan qoodanii Jawaarii walitti qabsiisanii uummata Shawaatii jiru wal dubbisiisuu barbaadu. Har'a wanti ta'e maaliin fakkeenya fudhadhu Haacaaluun awwaalamee torban illee odoon guunne akka Oromootti jaatin illee odoon jenne warreen siidaa koree siidaa ijaarratanii Finfinnee warra qaban Haacaaluu hambuttaa dhalatu malee Haacaaluun ilma hambuu haa ta'u malee hamboo Haacaaluu haa kennitu malee hamboo Haacaaluu haa kennitu malee koree isaa keessatti hirmaachuu kan qabu Oromoota hunda ture. Koreen suni kana Oromoota hunda ta'uu qaba. Eessa jira koree san keessa namni Baalee? Eessa jira namni Harargee? Eessa jira warri Shikkoo Mandoo? Eessa jira warri Tuulamaa? Eessa jira warri Maccaa? Eessa jira warri Walloo? Haacaaluun kan Wallooti. Haacaaluun kan Baaleeti. Haacaaluun kan Ambooti. Haacaaluun kan Salaaleeti. Haacaaluun kan Oromooti. Maatii Haacaaluu fi siidaa Haacaaluu Finfinnee irratti ijaarrama. Eessa jira abbootiin gadaa keessa? Haacaaluu dhamoo ilmaan Habashaa achitti walitti qabamsantu uummata Baaleeti moo? Uummata Baaleeti moo? Santu irratti wannoo jechuu jira. So wanni jiru wanni isaan barbaadan uummata Oromoo adda qoodanii har'a waan tokko dubbatee ture paarlaamaa irratti. Itoophiyaa qaamni nan diigaa hin diigamaa. Qaamni isaan Itoophiyaa dabsarra jedhanii yaadan immoo Oromoodha. Dabsi wal labsamaa jiru kamiyyuu Oromoodhaaf kan labsamaa jiru malee kan maa eenyuudhaaf labsamaa jiru. Kanaaf wanni jiru kan uummata Oromoo adda qoodu kan uummata Oromoo tokkummaa uummata Oromoo diigu waan tokko waan irratti ibsuu barbaadu Wallagga irratti gaafa maqaa shaniiti Wallagga nurraa kutanii ammas maqaa shaniiti Salaalee keessattuu Aanaa Dagam gandaa Yaayyaa Haroo Kuyyuu keessatti nama karaa irratti ajjeesaa jiru mana gubaa jiru mana gabaa kan jiru poolisii humna addaati soba wanni isaan haasa'aa jiran kun hundiyyuu sirni isaan dhaabuu barbaada sirni naftanyaati maa as baariin dubbatan waan takka illee hin jiru uummanni Oromoo garuu isaan caalaa namni TPLF har'a gadi ba'anii shaneen ergamtuu TPLF ta'e dhugaa tokko siima waan hin jechuu barbaadu tokko keessa TPLFin waajjira mootummaa keessa jira keessumattuuyyuu waraana kuma tokko qabatee garaan buu kan deemaa ture leetiraari jeneraali tokko TPLFidha. Maqaadhaaf TPLF shanee wajjiniin jiru jedhu isaan garuu wajjin ta'anii ministeera keessa TPLF meeqa jiraarra. Kaleessaa Uslaa TPLFin isaan tolchitee singeetti akkamitti abaaboo hojjete TPLF keessumattuu Jawaarikkoo TPLF irraa bilisa isaan baate. Garuu warra akkisuu malee warra oofuu hin dandeenye ta'uu isaanii gaafa baru Jawaar gaafa ergamtuu wayyaanummaa jalaa isaan baasu isaan ergamtuu naftanyaa ta'an Jawaar diina godhatan. Jarri kun harkisuu malee ergamuu malee uummata Oromoo hoogganuu hin danda'an. Wanni uummata Oromootiif ibsuu barbaadu uummanni Oromoo baruma baraan biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti hayyoota isaa nyaachaa Itoophiyaan hayyoota isaa nyaachaa hayyoota Oromoo nyaachaa Itoophiyaan baruma baraan Oromoo boochisaa Itoophiyaan baruma baraan haadha ilmoo ofii ajjeesee reeffa ilmoo ofii irra teechisu Itoophiyaa goonni Oromoo du'e akkana awwaalamni godhame hin beekamarra kaleessa mootonni Oromoo du'anikkoo OPDOodhaan lafarraa harkifamaa turan kan akka Laddatee Waaqifaa lakkaa'uun ni kan akka Jagamaa Badhaanee fa'aa lakkaa'uun ni danda'a kan akka Dararaa Afaan isa lakkaa'uun ni danda'ama. Guyyaa tokko miidiyaa uummata Oromoo kan ta'e miidiyaa OMN guyyaa tokko nurraa cufuun. Haacaaluu eenyu ajjeese ormi abaluu miti gareedhanuu maqaan hin dhawaane Haacaaluu kan ajjeese sirna biyya kanaati. Sirna biyya kanaatitti Itoophiyaa kanatti baruma baraanii
Oromoo nyaatu. Hayyoota Oromoo nyaatu. Kanaaf wanni dhaamuu barbaadu maaliin? Yaa Oromoo bineensi gootota Oromoo nyaachaa jiru sillee hin dhiisu. Inni har'a 4 kiiloo taa'ee ekeraa haaromsefatee gannutti afaan isaa damma godhatee nutti haasa'u borullee nun dhiisu. Madaa Oromoo tuttuqanii nu agarsiisan. Ija kaleessa siidaa harma muraa haadholee fi harma muraa jalan koonu godhan sana beeta mangistii keessatti ijaarratan. Har'a garuu ija Oromootitti bu'an. Iji Oromoo hayyoota Oromoo kan akka har'a immoo surmaayyuu miseensota kaafaa hunda guuraadhaan. Kana baa'uutis wanni jechuu barbaadu uummata Oromootiin wanni dhaamsuu barbaadu inni ija Oromoo balleessudha. Jawaar tuquun ija Oromoo balleessudha. Baqqalaa tuquun ija Oromoo balleessudha. Hoggnatootaa fa'aa tuquun ija Oromoo balleessudha. Kanaaf miidiyaa OMN tuquun ija Oromoo balleessudha. Oromoon waan gochuu qabu baruma baraan ilmaan isaa ajjeesee boo'ee abbumti fi ilmaan isaa gadi ba'ee ajjeesee boo'ee galuu qabu. Wanni godhamuu qabu. Qabsoo ofii cimsachuu. Amantaadhaan nutti galuu danda'u. Siyaasa gandaatiin nutti galuu danda'u. Kanaan booda ajjeecha nama ammaatiin nutti gaggeeffame. Kanaan booda nutti gaggeeffame. Falli nurraa qabnu tokkoof tokko birmadummaa fi walabummaa biyya keenyaa mirkaneeffachuu. Oromiyaa ijaarrachuu qofa furmaata. Oromoon fira biraan qabu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti Oromoon walii fi wal qofa qaba. Hayyeegaa guddaa galatoomaan siniin jedha. Jalqaba irratti ajjeefamuu artistii Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gadda onnee koo cabse gadda sammuu koo madeessee fi baay'ee itti qaana'ee fi baay'ee of na jibbisiise kanatti wanta natti dhagahame dubbachuun barbaada. Baay'een gadda koo qofa miti gadda uummata Oromoo bal'aati. Egaa Hacaaluun darbee jira. Hacaaluun darbus garuu Hacaaluuwwan kumaatamni Oromiyaan argatte hedduutu jira. Egaa isa du'a isaas hin bareessine, awwaala isaas hin bareessine. Ammas immoo wanti ta'aa jiru kuni kan boruuf wal nu gaafachiisuu fi seenaatiin ta'uudha jechaadha. Egaa inni darbee jira. Garuu isaan wal qabatee wantoonni ta'an baay'ee kan nama gaddisiisuudha jechaadha. Oromoo cabsuuf Oromoon akka ol hin jenneef Oromoon yeroo tokkoo fi isa dhumaatiif akka barbadaa'uuf wanti itti karoorfamee godhamaa jiru biyya kana keessatti baay'ee kan nama gaddisiisuudha. Maalirraan kaasuu jalqabaa barbaadaa jalqaba irratti egaa kibba Hacaaluun osoo ajjeefamee hin jira. Abbaa qabeenyaa Oromoon qabu tokkoof iyyaa turre karaa adda addaatiin jechaadha. Kunis dookumentarii irratti hojjetamuutiin haa balleessus haa tolchise namni Oromoon nan qaba jedhe ija Oromoo qabeenya Oromoon kiyya jedhee ittiin boonuu fi gaafa rakkoos gaafa makkoos ittiin dhaadatu abbaa qabeenyaa dinquu dayyaas irratti xiyyeeffannaan ta'e haalli itti adeemaa ture baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanarra turre jechaadha nuti. Qeerroon Oromoos uummanni Oromoos gamaa gamatti karaa adda addaatiin iyyaa turre nama kana lakki Oromoo cabsuudha jennee dubbachaa turre. Kana gidduutti egaa duutii Hacaaluu Hundeessaa dhagahame. Isa biyyaa baasanii jiranii akka ta'ettis ta'u biyyaa bahee jira. Qabeenyi isaa akka malee ta'aa jira. Soodareen cufamee jira. Waggoottan 60 oli guyyaa tokkollee kan cufamee hin beekne soodareen cufamee jira. Abbaa qabeenyaa subadee jechaadha jalqaba. Sarraa ka'ee itti aansee immoo artistiidha. Artistiin kuni sagalee isaatiin nama qabsoo Oromoo ol qabee fi akka Oromoon ol jedhu akka Oromoon artistii nan qaba ittiin boonu nan qaba jedhu isa balleessuu ta'ee jechaadha. Eenyu ajjeesus eenyu artistiin kun ijji Oromoo lammaffaa kunis lubbuun isaa galaafame jechaadha. Itti aansee immoo maaltu ta'ee namoota Oromoon jajjaboon qaban keessaa egaa kan jaamee jira Jawaar ture. Diraamaa sana keessaan Jawaar akka mana hidhaa seenu ta'anii Jawaar qofas miti akka Baqqalaa Garbaas namoonni kan biroos akka seenanii fi qalbii Oromoo miiri Oromoo akka cabu wanta taasifamedha. Itti yaaddanii itti karoorfame akkamiin Oromoo kana cabsina jedhanii waan itti yaaddan natti fakkaataa jechaadha. Maalan kaasuu barbaada hanga lubbuun jirutti dhugaa dubbachuutiin gara duubaattiin jedhu gaafa sana egaa gaggeessaa isaatiif
mana ta'een deemee halkan dhagee jira akkuma nama tokkootu ibsaan naannoo keenya hin jiru ture waan jiru dhaggeeffachuu hin dandeenye dhagahuu hin dandeenye bilbil koos cufee ture kanarraa ka'uutiin ganama ibsaan yeroo dhufu laayivii ilaalaa ture jechaadha uummanni kanarraa ka'uutiin gaggeessaa Ambotti ta'uusaa awwaalchisaa Ambotti ta'uusaa waan hin dhagee garuma Amboo imaluuf ka'e egaa konkolaataa oofuu waan hin sodaadheef mana jawaar deemee isin wajjin hin deemne jennaan isaan na jalaa bahanii deeman jechaadha achi ka'een ijoollumatti jiraniin konkolaataa tokko qabadheen isaan hordofe deemne karaan cuccufamee jira gara Orayiloo jiraan deemne karaan cuccufamee qeeroon cuccufanii turanii egaa kan banamaa kaanis harkaanis banachaa isaanis nu gargaaraa dabarree hanga burraayyuu geenye burraayyuus dabarree reeffi darbuu isaa namoota gaggaafachaa deemne gaafa lafa bal'aa gara burraayyuutti deeman geenyu badhee bal'aa geenyu deebi'aa kan jedhamu dhagahee jechaadha. So garam deebina gaafa jedhuuni namootuma lukaan deeman baay'eetu jira gaafa jennuuni konkolaataa wayii yeroo darbu gara isteediyeemii jedhamu jenna isteediyeemiitti deemuuf duuba deemne jechaadha isteediyeemiitti egaa gaggeeffamuufi yaada jedhu waan dhageef gara isteediyeemii deemne gaafa giddugala aadaa Oromoo geenyu ani egaa otoo ittiin geenyeen dura dhaqqabnee turre jechaadha buufata poolisii naannoo burraayyuu jiru tokkotti dhaabatee ture konkolaataawwan hundinuu dhaabatanii jiranii eenyuun argadhaanii galaanaa gaaromsaan argadha galaanatti siqeen galaana akka wanni kun himaatu jira jennaan anis hin beekne akka gara Amboo hin deemne eegumsi gahaan hin jiru ganana akka hin deebineef immoo uummanni dhumaaf sodaadheera itti bilbiltee immoo namoota ittiin hunda isaaniitti himee jira naan jennaan soo amma maal hojii jennaan deebi'aa jedhanii garam deebina jennaan gara isteediyeemiitti jedhanii jiran jennaan isaan waduuba deemnee isaan dhaqqabuu hin dandeenye faayinaalii gaafa isteediyeemumaaf deemnu nuti giddugala aadaa Oromoo bira gaafa geenyuun bilbileef naan kaafne ture naan kaase giddugala jira jennaan duubaan naannofnee geenye yoo geenyu namoota baay'eetu jira isaan kan dhugaa dubbachuuf ani duubaan jira waan ta'eef fagaannee waan jirruuf eenyu akka seenaa jedhee hin beeku garuu hundattuu bilbilee jira deebi'aan jedhanii kan naan jedhe galaanaadha waan ta'eef deebi'ee jira jechaadhaan gara isteediyeemiitti natti fakkaatee hin deemne yoo natti ga'u hundinuu seenanii jiranii soo namoonni baay'eetu jira. Maaf akkatti seenan waajjira dhaabaati maal gochuu as dhufan laata tarii asitti bareessuuf yookiin sirnasaa gaggeessaasaa miidhagsuuf isteediyeemiin hanga qophaa'utti jedhee yaade malee achi keessatti wantoonni tatta'an ni ta'a jedhamee tasuma yaadne ture jechaadhaan. Kanaaf achi ani keessan seenadhee galaanaatiin maaloo nagalchitti bilbilaan ture seenuun barbaadaa koree keessan jira nagalchaa jedheen dadhabe soo innis naan dhufnee warri poolisii seensi naan jennaan. Gara duubaatti deebi'ee alumatti eegaa turre jecha. Alatti gaafa eegnu boonaatti bilbile boonaatti boona maatti ta'aa jira maaf hin baane jennaan garam gaggeessa garam deemnaa jennaan lakki nu eegaa mariirra jirra jedhe tole marii isaanaa haa ta'u jennee kana booda deebisee yoon bilbiluu hin kaasu kana booda maal ta'inna laata jennee nuti achuma turre faayinaalii roobnis dhufnaan deemne jechaadha. Gidduu sanatti tarii mana jawaarillee ta'uu danda'a naan jedhee boonaan illee mana jawaarii akkamitti ta'a yaada jedhuun achuma eegne faayinaalii haa deemnu jennee gara mana jawaariitti deebine jechaadha nuti. Yoo deebinu achi yoon gahuun yoon bilbiluu feesbuuk irratti wantoonni barreeffaman yeroo sana neetwoorkiin jira qabamii maal jedha ammas deebisee galaanaatti bilbile jechaadha. Galaana maatti ta'aa jira maalinni natti mi'ee jennaan lakkiin beekuma anas waan ta'aa jiru naan galle ani garuu bahee jira jawaarii fi eegdonni isaa gargara bahanii jiranii isaanis hiikkatanii jiranii yaada jedhunaa kaase anis kanumaan barreesse feesbuuk irratti kana booda achi bahee gara mana kootii galee kanan beekaa kanas ta'u sana akkaataan kan mana sana seenan nuti yeroo alatti isaan eegaa turre humni addaa dabalataan meeshaa gurguddaa fe'atee yoo gara keessaa seenu yoo xiqqaate konkolaataawwan 4 argee jira jechaadha warra koofiyyaa diimaa godhatan gaafa seenan argee jira jechaadha. So wanti sana booda ta'e mucaa waliin jirru tarii jara sun achumattuu qabuu danda'an jennaan lakki sanan godhan yoo maraasan malee jedhe lakki sanaaf miti mariidhumaaf jenneetuma eegaa turre yeroonni galaana reesii yoo garam geessan jennaan anuun beeku garuu bakka boqonnaa geessanii jiranii
bakka bu'aa geessanii jiran jennaan miideeshinaa jedhe kanumaan xumurame jechuu barbaadeen wanti natti dhagahamu egaa waan baay'eedha akka nama xiqqoo miidiyaa muuxannoo qabuutitti sana booda ibsi akkaataatti kennanii akkaataatti qiqindaahee dhiyaate suni anaaf waan fudhatama hin qabnedha jechaadha. Yoo xiqqaate nama kana ajjechaa isaatiin wal qabsiisanii himachuun Oromoo wal nyaachisuu akka wal shakku taasisuu ija hamaatiin akka wal laalu taasisuu waan karoorfame natti fakkaata. Namni kun duris eegdota akka qabu ni beekama. Eegdota jechuun immoo seekuritii yookiin immoo nama dhuunfaa eegdota dhuunfaa qabaachuu danda'a. Namni kun egaa harka qullaan eegu jechaadha. Meeshaa qabachuu danda'a. Meeshaa ittiin wal qunnaman qabachuu danda'a. Kana har'a miti kan beekan jechaadha. Kana dura gochuu danda'u ture. Ijoolleewwan kanniinis walitti qabanii nama achi jiru hunda walitti qabanii mana hidhaatti ugguruun sabni kun akka gaaga'amu. Sabni kun bara baraan akka bu'u taasisuuf kan karoorfame natti fakkaata. Sana booda immoo miidiyaawwan akkaataatti himanni irratti dhiyaates baay'ee kan nama qaanisuudha. Akkamitti reeffa obboleessa isaa akkamitti reeffa halkan guutuu nama du'ee obboleessa koo jedhee boohaa buleef osoo hin nyaatin osoo hin dhugin boohaa buleef akkamiin reeffa maqsuuf akkamiin himatamaa jechaadha kun. Kuni baay'ee naaf naan taane dabalataanis immoo ibsoonni kennaman kan si dhibu alagaa gammachiisuuf alagaan hangam garaan isaa akka qabbanaa hangam garaan isaa aannan akka dhuge agarsiisa jechaadha. Namoonni silaa inni ilaallatu kallattiidhaan bahanii ibsa kennuu yoo osoo eegamu abbaan alangaa waliigala federaalaa bakka bu'uutiin egaa adda addaanis kan beeknu namoonni adda afur kan isaan laallanne ba'anii akkaataa itti diinummaa isaanii ibsatan akkaataa itti isaan aarii qaban ibsatan uummata sana akka dallansiisu akka aarsu taasisee jira jechaadha. Intarneetiin jiraachuu dhabuun isaa namoonni akka waliin qunnamni namoonni akka waliin arginee fi odeeffannoowwan jiran akka hin argamne taasisee jira. Dabalataanis immoo ONN as jiru cufamuun isaa odeeffannoon gama karaa biraatiin jiru akkam akka ta'e akka hin argamne ukkaanfamee jira. Egaa sobni irra deddeebi'ee himamu yeroo baay'ee dhugaa fakkaatti waan taateef dhugaa kana waaqayyoo fi rabbii guddaan itti amannu nu haa baasu. Garuu saba ofii irratti wanna akkana nama ofii irratti haala akkanaaf himachuun waan hin taanedha jechaadha. Mannidha Jawaariif hidhamuun taasaaf carraa guddaadha akka carraa guddaati. Maaliif kanaan dura keekii nyaachaa maalii aayiskiriimii nyaachaa jedhaniin inni garuu itti qitee waa hunda beekee lammummaa isaa fila har'a ittiin Ameerikaan iyyituu hunda deebisee saba isaa fi uummata isaa abdatee as galee ammas immoo sabni isaa duuba jira kan jedhuun abdii guddaa qaba. Dhugaan fi shirri dhaqamee lubbuun artistii kanaa bahees yoo rabbi jiraate yoo dhugaan jiraate eenyu akka ta'e adda baafamee otoo hin bulbulin gaafilaa otoo jiraate otoo ta'e koree walabaatiin akkaataa dhajjeechaa isaa qulqullaa'ee sabatti himamee gaariidha. Boonyata akkan awwaalle akkasumas immoo gadda keenya akkan ibsanne ta'eeti jira. Wantoota hedduutu natti dhagahame jechaadha kanaan wal qabate kan du'e silaa obbaafate jedhee jira inni iyyuu gaaffiif deebii isaa irratti kan du'e obbaafatee jira dhuguma otoon har'a du'e natti hin dhagahamu otoon har'a du'e salphina san ol jennee akkan deemneef gamaa gamasi nutti kolfamee diinni harka nutti dhahatee silaa Oromoon akkana ta'uun qabu silaa akkanatti diina keenya gammachiisuu hin qabnu wanni ibsi Dr. Abiyyi yeroo darbe kenne keessaa inni illee hubatee jira jedhee fudhate keessaa tokko namni kamiyyuu jedhe ministeera waan ta'eef ibsa kennuu hin barbaachisu namni kallattiidhaan isa ilaallatu ministeerri kallattiidhaan isa ilaallatu waa'ee ajjechaa haa caaluutiin wal qabatee ibsa kennuu ni danda'a yaada jedhe kaaseeti jira jechaadha hangam akka hubate inni illee argeeti jira reeffa taraa jedhe tokko taraa reessaa jedhee haaseeti jira taraa reessaa miti nuuf siigalee waan baay'eetu jira jechaadha akkaataan itti ibsanis akkaataa diinummaa Oromoo wal diinoomsu wal akka nyaatuuf wal nyaatan isaanuu akka jedhamuuf wanti nurratti hojjetan waan guddaadha. Kana egaa akka amantiitti kan siyaasan beeku akka amantii kootiitti kadhachaa jira dhugaan dabbetuunis dhugaan caccabbetuunis akka baasuuf waan danda'u kadhachaa jira jechaadha. Humna biraa waan qabnee fi kan kanarra hafe
dhugaan bakka dhugaan jirti dhugaan ilmoo rabbiiti dhiigni haa caalu hundeessaaf akka dhangala'ee hin hafneef yoo dhugaan jiraatteef kan baatu ta'a garuu shirrii sababa du'a isaatiin ajjechaa isaatiin xaxame bara baraan seenaa keessatti barreeffamee galmaa'ee taa'etu jira. Ana qofas miti egaa namoonni adda addaa akka ragaa bahanitti reeffa hatuuf jedhameellee akkaataan ittiin wal cabsine safuu keenya boruufillee tokkummaa Oromoo boruufillee hin yaaddofne jechaadha. Garuu Oromoon bara baraan tokkummaa isaa kan dhabu natti hin fakkaatu. Shirri kunis immoo addaan baasee addaan bittinneessa jedhee abdiin qabu. Akkuma jedhame duunee dhabamnee hidhamnee banna malee waa'ee saba keenyaa waa'ee Oromiyaa sararaas borus waan callisnuuf miti akkanattis ukkaamnamnee immoo waan hafnu natti hin fakkaatu. Kana jechuun barbaada dabalataa wanti na gaafattu jira. Dhaamsi ani qabu Oromoon hunduu gadda keessa jira. Tokko du'aan dhabee tokko biyyaa baasee dhabee tokko immoo hidhaadhaan dhabee egaa wantoota adda addaatu jira. Tokko immoo miira isaa hamilee isaa cabsuutiin eenyummaa isaa balleessuutiin Oromoo kana caccabsuudha kaayyoon jiru kan natti fakkaatu. Kanaaf uummanni keenya bahaa kibbaa dhihaa lixaa wal dhaggeeffachuutiin tooftaadhaan kan gaggeessu immoo bakka bu'uutiin akkamitti akka itti deemu akkamitti akka rakkoo nu gahe nurra gahe gana keessaa baanu marii barbaachisa tasgabbii barbaachisa yaada jedhu qaba. Kanas ta'e sana Oromoon addunyaa irratti bineensa ta'uu keenya akka hin beeksisneef sabaaf sablammii waliin jiraatu abadan akkamiin ani hanga dandeettii koo fi beekumsa kootii kadhadha. Dinagdees balleessuun qabeenyas barbadeessuun immoo bilisummaan hin dhufa jedhees wanta yaadu miti. Kanaaf istirateejiitiin pilaanii qabaannee maal gochuu qabna kan jedhu sana wal mariitiin itti deemuudha malee miiraan qawweetiin waxalamuuf yookiin immoo mana hidhaatti ugguramuuf immoo wanti fala jedhee yaadu hin jiru. Ta'uu danda'a istirateejii yookiin immoo haala ittiin gaggeeffatan ta'uu mala garuu immoo anaaf akka kootiitti nama ajjeesuutiin namoota hin beekne namoota nu wajjin hin jiraatan sabaaf sablammoota nu wajjin hin jiraatan caalaatti kunuunsaa ofitti makaa rakkoo keenya yaada keenya ibsaa fi akka isaanis nu wajjin hin ta'an ibsuudha malee qabeenyi barbadeessuunis namas immoo karaa tukkaneessaa ta'e immoo balleessuunis gaarii miti. Walumaa galatti amma maalidha itti aanee immoo amantiitii walitti buusuun kun immoo istirateejiitti aanu natti fakkaata. Anagaa kan hin dhaladhe baaleetti naannoo kanatti yeroo baay'ee rakkoowwan akkasii yoo jiraate amantiitii walitti kaasuun jira masgiiddi gubatuu fi bataskaanni gubuu fi kan jedhan achi booda namoota walitti garagalchanii siyaasni akka marqamu akka badu maqaa wal balleessuu Oromoon bineensa ta'uusaa yeroo baay'ee haala kanatti jira. Ammas immoo kallattiiwwan agarsiisan yookiin yaaddoowwan gama sanaan jiran kanatu jira. Kanarraa of eeggachuutiin tokkummaa Oromummaa qofaan walitti firoomuutiin Oromummaa qofaan waliin mari'achuutiin qabsoo gara fuulduraa itti fufuu qabna yaada jedhuun qaba jechaadha.